Osoo koppii godhamnaan baay'ata ta'e namni kan baay'ifamu silaa Kadir Martuuti gamni goota dhaloota dhufuuf hojiin ta'e raajiti waa'ee sabaa yoo kaase sammuu samaraachiti. Osoo sabaaf qabsaa'uu kan irraa ka'e siftuu osoo Oromoo jedhuu kan suntuura eebiftuu afaan isaa dubbannaan Oromoo malee beeku sabaaf qabsaa'uu malee saba isaarraa waan eegu. Giiftii aartii Oromoo kan jaarraa kana keessa leenci Kadir Martuu kan itti argamu eessa? Leencicha gatiin qaalii akka warqii shakkiso maal gochuu dandeenya ree baratta fuggiso? Gooticha maqaan Kadir ilma Martuusi malee ofiisaaf yaadeen beeku saba koo jechuu malee waldhabbiin gosaaf gandaa kaanaan ta'ee manguddoo leencicha jechaaf gochaan sabaaf kaa'e waan guddoo. Hambaa Usmaayyoo Muusaa ilma sooreysa jaarraa dubbatus jechi isaa Oromiyaa ijaarraa malee kufaatii sabaa leenca lagatu jibbee goota faayidaa dhuunfaatiif diinaaf hin tumne dibbee. Jecha afaanii qofaan akka qoree agamsaa goota diinatti ta'ee gubee gatu adamsaa. Obboleessa haceeti hacee ilma hundeessaa innis Kadir Martuuti Ali Birraadha hundeensaa. Sagalee isaa simbira harcaastu sammukarraa walaloof yeedaloo isaan gurra nu baase dharraa. Maraataan je'inaanii maraataa ta'us baga maraatus Oromoodhaaf maraate atuu raga. Yoo maraates nuuf ta'a nu arrabsus nuuf ta'a oolmaa isaan dagannu sababnis dhukkubsateeti malee jaallatee kanan ta'u akkasitti haa hubannu. Yoo feetan na arrabsaa feetan na jibbaa malee arras Kadir naaf goota ilmi Martuusi malee. Liqimsi.